ittiin gaa'ela gaggeeffatanii fakkeenyaaf gaa'ela amanaan gara amantiin gaggeeffatanii galanii sa'aatii boodan immoo uffata san jijjiiratanii jechuudha gara addunyaatti yookaan immoo masnaanyaa isa jedhamu sana jechuudha. Iddoo akkasii uffata jijjiiratanii deeman kun cubbuu hin qabamu hin qabu yookaan immoo wanti kun sirriidha moo sirrii miti kan jettudha jechuudha obboleettiin keenya kan kaaste. Inni guddaan as keessatti waan nuti hubachuu qabnu gaa'ela jechuun maal jechuudha kan jedhu dursinee hubachuun barbaachisaadha. Gaa'ela jechuun namoonni lama gargar kan turan kan itti tokko ta'an akkuma macaafa qulqulluu irratti mucaan abbaa fi haadha isaa ni dhiisa. Haadha manaa isaatti ni maxxana. Lamaan isaaniiyyuu foon tokko ta'u jedhee akkuma dubbate. Kan Waaqayyoon walitti hidhe namni gargar hin baasin jechuudhaan ragaa kaa'ee akka isaan gargar hin baaneef Waaqayyoon karaa fedhaa fi jaalala isaatiin fooniif dhiiga isaatiin kan walitti isaan hidhe yookiin tokko isaan taasise gargar baasuun akka hin danda'amne kaa'eera. Jarri kun egaa kan isaan tokko ittiin ta'an inni guddaan manni kiristaanaa keenya karaa lamaani gaa'ela kan gaggeessitu yookiin immoo ijoollee isheedhaaf kan raawwattu. Gaa'ela taglilaa, gaa'ela qurbaanaa. Gaa'ela taglilii jechuun akkuma hundi keessan beektan qulqullummaa fooniis, qulqullummaa yaadaas, qulqullummaa lubbuus kan eeggatan. Kana gaafa jennu namni guutuu ta'uu hin danda'u. Qulqullummaa foonii yoo eeggate qulqullummaa yaadaa eeggachuu dhiisuu danda'a. Qulqullummaa lubbuus eeggachuu dhiisuu danda'a. Garuu inni guddaan gaa'ela kanaaf akka isaan ga'an kan taasisu qulqullummaa foonii yoo eeggataniiru ta'an qulqullummaa yaadaa gaabbiidhaan isaaniif ni deebi'a jechuudha. Qulqullummaan lubbuus gaabbiidhaan isaaniif ni deebi'a. Gaabbii kan galan yoo ta'e gaabbiin madaa lubbuu kan fayyistudha. Foon kan adabdudha jedhee abboonni keenya jedhanii akkuma nu barsiisan jechuudha. Gaabbiin maal of keessaa qaba? Kadhannaa fi sooma of keessaa qaba waan ta'eef soomni immoo maal fayyisti? Madaa lubbuu fayyisti jedhamee achi keessa kaa'e. Kanaafuu namni gaabbii galu tokko ni sooma waan ta'eef fayyuu ni danda'a jechuudha. Namoonni immoo qulqullummaa foonii kana hin eegganne karaa qurbaanatiin gaa'ela isaanii gaggeeffatu. Haa ta'u egaa erga ammana waliin jenne karaa tagliliitiin isaa ta'u karaa qurbaanatiin isaa ta'u gaa'ela isaanii gaggeeffatanii kabaja kanaaf gahanii deebi'anii immoo saganticha erga xumuranii yeroodhaan booddee uffata kabajaa sana lafa kaa'anii iddoo bashannanaa adda addaa deemuu ni danda'u kan jedhuu fi deemuu hin danda'an hin jennu nuti. Garuu as keessatti wanta nuti ilaaluu fi hubachuu qabnutu jira. Sababi isaa namni waan facaafate hammata jedha waan ta'eef lakki hin deemin jettee daangessuu hin dandeessu namichi fedhii deemuu osoo qabu. Garuu waan deemuu hin qabneef immoo dursitee itti himuun barbaachisaadha. Tokkoffaa fooniif dhiiga Waaqayyootiin ijoolleen kun erga tokko ta'anii guyyaan suni gammachuu guddaadha jechuudha isaaniif. Gammachuu samiirraa, gammachuu lafarraa. Gammachuu samiirraa gaafa jennu sababa ijoolleen kun gaabbii galanii qannoonaa isaanii xumuratanii karaa sirna mana kiristaanaatiin gaa'ela isaanii gaggeeffatanii fi samii irratti jarreen kanaaf gammachuu guddaatu isaaniif ta'a. Ergamoonni Waaqayyos itti gammada. Akkuma macaafa qulqulluu irratti namni cubbamaan tokko cubbuu isaarraatii deebi'ee gaabbii galee gaafa mana Waaqayyootti deebi'u gaafa qulqullaa'u samii irratti gammachuun isaaf ta'a jedhamitire. Kuni guyyaa gammachuu isaaniiti. Gammachuun isaanii kun kan lafaa osoo hin ta'in kan samiitis. Lammaffaan gammachuu mana kiristaanaati. Guyyaan kun isaaniif.
manni kiristaanaa gammachuu guddaa isaaniif qabdi jechuudha guyyaa kana ijoollee kanaaf yookiin immoo warra gaa'ela kana gaggeeffatanii cidha guddaadha jechuudha. Cidhi guddaan kun immoo kan inni ittiin gaggeeffame yookiin immoo kan inni ittiin raawwatame raawwiin isaa fooniif dhiiga Waaqayyooti. Kanaaf kiristaanonni iddoo adda addaatii walitti babbahanii gammachuu isaanii kanarratti hirmaatanii mana kiristaanaa keessatti diggisiin diggifame yookiin immoo wanti isaaniidhaaf ta'u lubbuu isaaniif kan gammachuu laachuu danda'u isaaniif kennama. Maalinni fooniif dhiiga Waaqayyooti waan ta'eef. Kanaaf manni kiristaanaa isaaniif guyyaa gammachuuti. Gammachuu qabdiif manni kiristaanaa jarreen kanaaf. Lammaffaa sadaffaa irratti mataa isaanii guyyaa sun isaaniif guyyaa gammachuuti. Cubbuu addunyaa mo'atanii rakkoo fi gidiraa hedduu keessa darbanii qurbaananis haa ta'u tagliliidhaan gaa'ela sana gahuu isaanii kabaja sana argachuu isaanii isaaniif guyyaa gammachuuti waan ta'eef itti gammaduuti isaan irra jiraata. Sadaffaan arfaffaa irratti maatii isaaniiti firoottan isaanii guyyaa gammachuu isaanii kanarratti hirmaatu jechuudha. Egaa amma gaafiin gaafatame gammachuu kana hunda dhiisanii gammachuu biyya lafaatti yoo deemanidha. Mee isinumti tilmaama laalaa. Gammachuun isa samii jira. Gammachuun mana kiristaanaa jira. Gammachuun maatii firootaa jira. Gammachuun mataa isaanii jira. Qabsoo hafuurawaa kana keessa darbanii gammachuu kana argatanii gammachuu kana keessa qananii kana keessa osoo jiranuu mee maalidha mee wannumti jarreen kana lamaan addunyaa isaan hawwisiise maalimi? Dura maaliif dhiisanii as dhufan? Kaleessa maaliif dhiisanii as dhufan? Amma immoo maaltu utuma guyyaa tokko lama hin bulin illee har'uma maaltu garasitti uffata kabajaa kana kennaa kana lafa isaan geessisee akka isaan achi deebi'an isaan taasise. Akkuma Galaatiyaa boqonnaa 3 irratti yaa wallaaltota warra saba Galaatiyaa gooftaan keessanii Yesuus Kiristoos fuula keessa fuulduratti fannifamee akka jiru otoo ija keessanii ilaaltanu akka waan hin argineetti akka isin yaaddaniif maaltu qoricha isinitti godhe jedhee akkuma dubbate sana kun egaa tarii dogoggorsiisi addaa keessa isaanii yoo jiraate yookiin humni afuuraa hamaa kaleessa keessa isaanii ture sun humna kadhannaa isaan gaggeessaa turan sanaatiin hin rukutamne yoo ta'e hin cabne yoo ta'e yaanni foonummaa ilaalchi foonummaa fi hawwiin foonummaa biyya lafaa keessa isaaniitti hin cabne yoo ta'e inni kun jajjabeessee gara sanitti kan geesse yoo ta'e malee boru hawwiin isaanii inni guddaan jireenya bara baraa argachuudhaaf yaadanii qabsoo hafuuraa sana keessa darbanii as gahanii deebi'anii kanatti hin deebi'u taanaan dadhabbii isaanii gatii hin qabu jechuudha. Soomii isaanis gatii hin qabu jechuudha. Sababii isaa maaltu akka gatii hin qabne isaan taasisa yoo jettan amma egaa addunyaatti kan deeman yoo ta'e diikoorii godhachuu isaanii hin oolu. Kuni gadamini. Sababii isaa biyyi lafaa waan ishee hin fudhatti kaa. Waan ofiishiitti barbaaddu sana. Kanaaf uffata faashina adda addaa wantoota addunyaa keessatti raawwataman adda addaa addunyaatti uffata kabajaa sana lafa keessee deebitee itti gaafate sirbi jiraachuu danda'a. Kanneen kun egaa Waaqayyoon akka namatti gaddu nama taasisa jechuudha. Kanaafuu namoonni hedduun galgala ganama bataskaanatti sirna isaanii gaggeeffatanii faarfannaan gaggeeffatanii galgala immoo sirbaan kan xumuran jiru. Kun otoo hafee wayya jechuudha. Duruma otoo karaa biyya lafaatiin gaggeessanii wayya jechuudha. Kanaafuu guutumaa guututti manni kiristaanaa keenya hin eeyyamtu. Waan hin xumurre tokko hin jalqabin jedha manni kiristaanaa keenya. Waan hin xumurre tokko hin jalqabin. Jalqabnaan immoo haga xumuraatti itti fayyadamii dhaabbadhu qabsaa'eetii galmaan gahi. Waan hin xumurre tokko jalqabuun gaarii miti jechuudha. Kanaafuu uffanni kabajaa sun guyyaa san isjammar jechuudha guyyaa gammachuuti waan ta'eef bataskaanaa erga bahanii faarfannaadhaan ajjabamanii eessa deemuuti isaan irra jiraata? Gara mana warra mica'oo dhaqanii nyaatanii dhuganii wal eebbisanii gara warra mucaatti galuu yoo hin barbaadan ta'e bashannana kan barbaadan taanaan bataskaana adda addaa deemuu danda'u. Gadaama adda addaa deemanii daawwachuu danda'u. Iddoo hafuurawaa seena qabeessa iddoo adda addaatu jira.
Amma kan isaan deemaniif maaliif bashannanaaf deemu miti. Kaaffee kan isaan deemaniif bashannanaaf. Iddoo wacaa sana, iddoo dhugaatii sana, iddoo namoonni yaada adda addaa itti dhimma ba'an sanatti kan isaan argamsiisuuf dhimmi mana amantaatii baasee isaan geessu hin jiru. Bashannana barbaannan lubbuudhaafis daawwii foonitiifis waan ijatti namatti tolu waan gaarii argachuu kan danda'an itti eebbifamuu kan danda'an bataskaanonni adda addaa kanaan dura gadaamonni adda addaa deemanii hin daawwanne hedduun jira waan ta'eef konkolaataa isaanii erga kireeffatanii guyyaa sun guyyaa isaaniitti waan ta'eef deemanii bataskaana adda addaa daawwatanii gadaamii adda addaa daawwatamanii eebbifamanii gaafa gadaamii deeman maal argatu? Abbootii adda addaa argatu achitti. Gaafa cidha akkanaa gaggeeffatanii dhufan jedhanii abbootiin isaan ajjabanii deeman wajjiniin gara sana deeman abbootiin nagaa wal fuudhanii wal eebbisanii inni namni achi jirus kiristaanonni achi jiranis gaafa argan hin gammadanii gaa'ela keessan waaqayyoon gaa'ela gaarii isiniif haa taasisu milkaa'aa jedhanii jechuudha. Addunyaatti gaafa deebinu eelaa ammoo kiinnooti. Ganama bataskaanan turre kun jedhanii dhuftee jedhanii jechuudha. Sana akka hin taaneef wantoota akkasii keessaati bilisa ba'uun barbaachisaadha. Namoonni bifa sanaatiin gaa'ela isaanii gaggeeffatan kun sirnas barnoosas mana kiristaanaas miti waan ta'eef kanarraa of eeggachuunis barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyoon warreen bifa kanaan yaada filaalcha akkasii qaban waaqayyo yaada isaaniif haa sirreessu jenna. Gaafii lammaffaa maal ture? Fakkeenyaaf itti qulqullummaa eeggate isheenis fokaan hin eegganne eegatee isheen suni fakkeenyaaf inni suni gaa'ela taklilii gaggeeffachuu barbaada yoo ta'e isheen sun immoo jechuudha sobaan jechuudha fakkeenyaaf sobaani gaa'ela taklilii yoo isa waliin gaggeeffatte jechuudha osoo qulqullummaa hin eeggate qabaayee yookaan hin danda'ama kan jedhudha. Kun immoo maal gaaffii qabare? Erga sobaatiin mucicha barbaaduudhaaf jecha sobaan ani kabaja kiyya eeggadheera jettee osoo kabaja ishii hin eeggatiin sagantaa isa ulfaataa isa lafaa osoo hin taane isa samaawwii kan ta'e unkaan kanaafuu ergamoonni waaqayyoo warri teessoo waaqayyoo ulfaataa sana baatan Suraafelii fi Kiruubeel illee harkaan tuquu kan hin dandeenye foonii fi dhiiga isaatti sobaan dhiyaachuu jechuun kun abaarsadha. Abaarsa guddaadha jechuudha. Kam sila gaabbii galarree? Durumayyuu namni fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaachuu isaa dursa gaa'ela taklilii isaa ta'u qurbaana isaa ta'u raawwachuu dursa dirqama gaabbii galuu qabaata mitire. Erga hamma sobdee sobaan kan dhiyaattu ta'ee kamisaa gaabbii galteedhama. Gaabbii galuun bara nyaata qofa lagachuu miti. Nyaata qofa lagachuu miti. Gaabbii galuun waan hundumarraa sobarraa waan dhagaan hundarraa waan gaarii hin taane hundarraa gaabbii galuun yookiin immoo of dhorkuudha of daangessuudha waan ta'eef kanaafidha lubichi jechuudha durseeyyuu jechuudha. Dursee qaddaasee gidduutti jechuudha dhaggeeffattaniitti yoo ta'e akkana baheetu jechuudha daaqoniin bishaan qicee fi harka dhiqata lubichi. Warreen mana qulqullummaa kana keessa dabaan yookiin kifaatiidhaan kan dhaabbattanii jedha dursee jechuudha. Dabaan yookiin kifaatiidhaan kan dhaabbattanii cubbuu keessan irraatii qulqullooftanii gaabbii osoo hin galin fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaaf kan dhiyaattan ani cubbuu isin keessa raawwattan irraa yookiin immoo cubbuu keessan irraatii bilisadha. Kanaafuu harka kiyya dhiqadheera cubbuun keessan gara kiyyatti hin darbu osoo dhageessanuu osoo gaabbii hin galin qalbii keessan osoo hin jijjiirratin fooniif dhiiga waaqayyootti kan dhiyaattan yoo ta'e sodaa waaqayyoo of keessaa dhabuu keessanii sababa kanaatiin maaltu isin eeggata? Firdeen isinitti faradama ofumaa keessanii gaannama isaati yookiin immoo ibidda bara baraatti hin darbatamtu jedha. Lubichi erga kana dabarsee harka isaa dhiqatee bishaanicha facaasee deebi'ee daaqoniin immoo
jecha luba kanaa dhagahee kifaatiidhaan mana qulqullummaa keessa kan dhaabbate, kan tuffate, kan kolfe, kan dubbate gatii isaa ibidda bara baraa hin fudhata Waaqayyo biraa jedha. Kanaafi mucaan kun amma mucaa argachuudhaaf jettee kana kan gootu yoo ta'e gatiin ishii kan ishiin fudhattu mindaan ishii ibidda bara baraa Waaqayyo biraatiin argatti jechuudha. Kamtu caala? Mucicha fudhachuu moo ibiddicha fudhachuutu caala? Kanaafuu kuni gonkallee kan hin taanee fi kan hin raawwatamnidha. Kun abaarsa guddaadha. Namoonni hedduun isaanii sababa kanaa wal qabatee namoota biratti kabaja argachuudhaaf jecha ishiin gaa'ela taglilii raawwatte inni akkasitti gaa'ela taglilii raawwate jedhamuudhaaf jecha osoo beekanuu namoonni hedduun osoo isaan beekanuu cubbuu osoo hojjetanii jiranuu yaada foonummaatti kufanii osoo jiranuu gonfoo sana argatanii namoota biratti kabaja argachuudhaaf jecha gaa'ela taglilii kan raawwatan jiru jechuudha. Sobaan abbaa gaabbii isaanii sobanii bira darbanii jechuudha. Waaqayyo sobuun hin danda'ama. Waaqayyoon inni ija namatti uume hin argu. Inni gurra nutti uume waan nuti haasofnu waan nuti dubbachaa turre hin dhagahu. Kanaaf akkuma qeddaasee irratti lubichi jedhe gatii isaanii abaarsa bara baraa kan fudhatan jiru jechuudha. Kuni yeroo sanitti battala sanitti wanti isaan irratti raawwatamu hin jiru tarii. Yeroodhaan booda hin argitu jireenya namoota akkasii. Gaa'elli isaanii abadan hin eebbifamu. Sobaan warreen gaa'ela akkasii namoota fuulduratti kabaja argachuudhaaf jecha Waaqayyo sana dabsanii dhugaadhaan osoo hin ta'in dabaan dhiyaatan jireenya isaanii keessatti jireenyi isaanii hin qajeelu. Daa'imni isaan argatanillee yookiin ija kan hin qabne yookiin gurraan kan hin dhageenye yookiin gartokkeen qaama fayyaa kan hin taane yookiin immoo dhalattee kan nama abaartu nama arrabsitu abbaa fi haadhaaf kan hin ajajamne abaarramtuu taatetu dhalatte jechuudha. Goonka milkaa'inni akkasiin jiru as keessatti macaafa qulqulluu irratti dubbate. Barsiifni ani isinitti dabarse isuma ani gooftaa biraa fudhadhe ture jedhe Phaawulos. Barumsi ani isinii dabarsaa jiru kan biraa osoo hin ta'in kan inni gooftaa biraa fudhadheera. Innis Yesuus Kiristoos gooftaan halkanuma itti dabarfamee kenname sanitti biddeena fuudhee Waaqayyoon galateeffatee biddeenicha cabse. Inni isiniif cabe kun dhagna kooti. Kanaan seenaa kootiif godhadhaa jedheeni. Erga nyaatanii booddees akkuma sanatti sooficha fudhatee soofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga kootiin dhaabbatudha. Yeroodhuma isa keessaa dhugdanitti yaadannoo kootiif godhadhaa. Yeroodhuma biddeena sana nyaattanitti yeroodhuma soofoo sana keessaa dhugdanitti hamma gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e hin lallabdu yookiin immoo hin labsitu jedhee erga dubbatee booddee amma egaa waa'ee maalii dubbachaa jira? Waa'ee fooniif dhiiga gooftaati jechuudha kan dubbachaa jira. Soofoo inni jedhame dhiiga isaati. Biddeenicha inni jedhame nyaata jireenya bara baraa kan ta'e foon isaati. Kanaafis jedhe sababii maaliitiif akka dhiyaatu otoo gargar hin baasin sirriitti dhaggeeffadhaa. Kanaafis sababii maaliitiif akka dhiyaatu otoo gargar hin baasin namni biddeenicha irraa nyaatu namni soofoo sana keessaa yookiin soofoo gooftaa keessaa dhugu dhagna gooftaa yakkuu isaati jedha. Durseetuma namni kun fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuu isaatiin dursa maaliif fudhannaa? Fooniif dhiiga Waaqayyoo kan jedhu beekuu qaba jechuudha. Fooniif dhiiga Waaqayyoo kan fudhannuuf jireenya bara baraatiif fudhanna. Hiikama cubbuutiif fudhanna. Cubbuu keenya amannee osoo hin beekin beeknees raawwanne hundaaf gaabbii itti gallee qulqulloofnee itti dhiyaanneef qulqullummaa yookiin immoo siree taaxaati yookiin immoo hiikama cubbuu ittiin argachuudhaaf kan fudhannu. Malee akkasumatti qoosadhaaf miti kan fudhannu yookiin immoo namni waan fudhatuuf miti kan fudhannu.
Kanaafuu namni fudhatu kun maaliif akka fudhachuu qabu beekuu qabaa. Osoo kana hin beekin iyyuu kan fudhatu taanan qaama gooftaa yakkuu isaati jedha. Qaama gooftaa yakkee jechuun gooftaa yakkeeraa jechuudha. Egaa namni qoree ofaa ilaalu jedha dursi. Osoo hin fudhatin dursi. Namni qoree ofaa ilaalu ergasiis biddeenicha irraa nyaatu jechuun foon gooftaa fudhatu jechuudha. Sooficha keessaa isaa dhugu jedha. Erga maal godhe? Erga qoree ofaa ilaalu jedhe. Qoree ofaa ilaalu jechuun gaabbii haa galu jechuudha. Yakka isaa haa amanu jechuudha. Lubichatti ofaa himuu jechuudha. Ofaa agarsiisu isaan booddee immoo waan lubichi isaa ajaje haa raawwatu jechuudha. Qoranii of ilaalu jechuun kan. Ergasii booddee sooficha keessaa haa dhugu biddeenicha isaa nyaatu. Dhagna gooftaa ta'uu isaa yaadatee yookiin immoo foon sunii yookiin immoo soofos sunii qaama gooftaa ta'uu isaa yaadatee otuu gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu sooficha keessaas dhugu firdii ofirratti fiduudhaaf isa nyaata isa keessaas dhugaadha. Osoo hin beekin gaabbii osoo hin galin osoo hin qulqullaa'in kana ni fudhata taanaan firdii ofirratti fiduudhaaf fudhata. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsatoodha. Sababii maaliitiif? Sababii otoo addaan hin baasin, sababii otoo hin qulqullaa'in, osoo gaabbii hin galin, soba osoo hin dhiisin, fakkeessuu irraa osoo bilisa hin bahin sababii fudhattaniif baay'een keessan dhukkubsatoodha. Ilaala fayyinaaf kan fudhatan deebii maal ta'e? Dhukkubaaf ta'e jechuudha. Addaan baasnee sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Baay'een keessanis dadhaboodha. Namoonni kaanis sababii kanaaf du'aniiru jedha. Dhaqaatii tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 kaasaatii hanga dhumaatti dubbisa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 kaasaati. Namoonni hedduun sababii kanaaf du'aniiru jedha. Du'a jechuun safoonii qofa miti. Kan lubbuus ni jira. Kana qofa miti dhaabbittis du'uun jira. Waaqayyoon ganuun mataansaa, Waaqayyoon sobuun mataansaa du'adha. Waaqayyoon irraa addaan ba'uun mataansaa du'adha. Qurxummiin bishaan keessaa baanaan jireenya hin qabu. Namni Waaqayyoon sobe osoo beeku, namni Waaqayyoon yakke osoo beeku Waaqayyoon irraa gargar ba'e du'adha. Jireenya hin qabu. Maal qaba? Jireenya maalii qaba? Namni Waaqayyoon hin beeku. Kanaafuu kana akka hin taaneef dursitanii qortanii of ilaaluun barbaachisaadha jedha. Gaafii keenya gaafa goolabnu egaa walumaa galatti namoonni akkasitti sobanii waan sana argachuudhaaf yookiin immoo faayidaa yeroo foonii argachuudhaaf jecha chaalenjii kana keessa sobaan darban mindaan isaan argatan isa kana waan ta'eef kanaafiyyuu kanarraa of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Dhumarratti waan isiniin jedhu. Kan gara fuulduraatti yaadame yoo jiraate namoonni gara fuulduraatti yaada akkasii qaban ammarraa jalqabanii sammuu isaanii keessaatii diileet riimuuf bilook gochuu qaban. Waan akkanaa gonkaa akka hin danda'amne beekuudhaan. Kanaan dura immoo gorsa namaatiin ilaalcha foonummaa irratti hirkatanii namoonni kana raawwatan jiru taanaan atattamaan oolanii osoo hin buliin gaabbiitti galuu qaban. Osoo firdiin fudhatin jechuudha. Waaqayyoon umurii lafa kana irratti kan nuu kenne gaabbii akka itti gallee itti fayyinuufi waan ta'eef. Kanaaf atattamaan osoo yeroo hin kenniniif abbaa gaabbii isaanitti himatanii gaabbii itti galuun dirqama isaaniiti jechuudha. Tole gaaffiin itti aanu tokko isuma kana wal qabata jechuudha. Namni gaa'ela gara mana amantaatiin gaggeeffatu fakkeenyaaf shamarreen tokko yogguu gara mana amantaatiin gaa'ela gaggeeffatu jechuudha. Wantoota adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf rifeensa keenya kan hin taane akkasumas immoo fuula keenyatti jechuudha wanna diddibamu kan biyya lafaatti irratti diddibamu nyaara kan dibamu akkasumas immoo hidhii kan dibamu kana isa isaan diddibatanii jechuudha. Gaa'ela gaggeeffatan cubbuu qabaa kan jedhudha jechuudha. Gaafii kana obboleettiin keenya duratti sa'aatii kan ga'uu dide malee hunda illee danda'uu baanne hanga tokko ni deebisnaaf tureyyuu. Kanaaf immoo isin gadi fageenya waan nu ibsitaniif hunduma keenyaaf barumsa ta'a. Gaafiin isa kanadha jechuudha kan itti aanu inni tokko immoo. Gashi jalaa deebisaa deemna qabadhu. Goon kan danda'amu. Miti gaa'ela karaa mana kiristaanaa gaggeeffachuudhaan aartifishaalota adda addaa rifeensa, qeensa, kuulii adda addaa, qalama adda addaa wantoota kanaaf kan kana fakkaatan
kanaaf kan kana fakkaatan qaama waaqayyoon uumamaan nuu kenneen alatti dhugoon kan danda'amu. Qaama keenya dhiqachuun, qulqulleeffachuun, sirreeffachuun, bareeffachuun gahee keenyadha. Waaqayyoon kana goon kan hin dhorkine. Hin filatin, hin dibatin, hin dhiqatin nuun hin jenne waaqayyoon. Garuu uumama waaqayyoon nuuf kenne alatti qaama keenya irratti waa biraa dabaluun cubbuu guddaadha. Kana jechuun kan ati naaf kennite, kan ati naaf uumte hin taane sirrii miti. Dogoggorteetta waan ta'eef anatu of sirreessaa. Hojiin kee sirrii miti jennee waaqayyoon arrabsuu, waaqayyo irratti ka'uu kan agarsiisu hojii warra Yihuudotaa keessaa tokkodha. Yihuudoonni jalqaba kaayyoo isaanii waaqayyo irratti ka'udha. Kanaafuu kun fuula waaqayyoo fuulduratti kan balaaleffatamu kan waaqayyoon jibbu keessaatii tokkodha jechuudha. Qulqulluun Phaawulos waa'ee kanaan wal qabatee akkana jedhee barreesseera. Lafa kadhata godhattanitti warri dhiiraa yaada dheekkamsaa fi qocholootiin otoo hin ta'in yaada qulqullaa'aadhaan harka isaanii ol kaasanii haa kadhatanii. Warri dubartii immoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuutti, warqee fi callee naqachuutti, uffata gati jabeessa uffachuutti, keessaa baasuudhaan of kuuluu otoo hin ta'in jedha. Dhaggeeffadhaa. Callee adda addaa, waan adda addaa naqachuu, tolfachuu, ofirratti dibuu osoo hin ta'in jedha. Keessaa baasuudhaan of kuuluudhaan osoo hin ta'in jedha. Ija kuulanii, nyaara aadanii, ilkaan irratti waan adda addaa dabalanii wanti addunyaa kana irratti hin taasifamne hin jiru. Amma immoo deemanii qeensa isaan irratti hafuura hamaa 66 galchuudhaaf qeensa daabiloos ofirratti mataa isaaniitiin fedhii isaaniitiin seeni kottu jireenya kiyya keessa jedhanii qeensa daabiloosiin bitanii seensisaa jiru namni. Kana hunda gochuudhaan otoo hin ta'in namni bar jaalatee yeroo tokko bar jaalateetuma fedhii isaatiin jireenya isaa waan bareessu itti fakkaatee jireenya isaa kan balleessu jira jechuudha. Jaalateetuma ofii isaatiin ibidda mana isaatti kan qabsiisu jira jechuudha. Eenyutu irraa dhaamsa ibidda ofii isaatii mana isaatti qabsiisee qoy. Jaalatee namni tokko ibidda erga ofitti qabsiisee eenyutu irraa dhaamsume? Hiyyachuudhaafi hiyyuudhaaf ofii itti qabsiise. Kanaafuu kanaan osoo hin ta'in nuun jedha. Uffata gati jabeessa uffachuutiin keessaa baasuudhaan of kuuluu otoo hin ta'in uffata qajeelaa uffatanii dhaggeeffadhaa. Uffata qajeelaa uffatanii maallaan jedhuudhaan gadi of qabuudhaan haa deddeebi'anii malee kanarraatii bilisa haa ta'an jedhee tokkoffaa Xiimotewosii boqonnaa 2:8 irratti kaa'eera jechuudha. Kanaafuu kuni gonkallee kan hin danda'amne seerri mana kiristaanaa keenyas kan hin eeyyamne. Shamarran tokko jiru jechuudha. Shamarran tokko hunda miti. Sababa namni tokko balleesseef hundi bakka bu'uu hin danda'u. Tokko jechuun tokko darbee dhibba keessaa tokko ta'uu danda'a. Miti gaa'ela irratti miti. Mana kiristaanaa gaafa deeman ilaalame callisaati. Yookiin kaleessa isinis akkas gochaa turtan ta'a. Amma garuu akkasiin hin gooneefan isinitti maal? Isin komachuudhaaf. Osoo hin beekinis ta'uu danda'a yookiin immoo osoo hin baratiin ta'uu danda'a. Amma immoo akka barattanii barsiistaniif. Rifeensa isaanii agarsiisuu kan deemantu ture. Rifeensa isaanii. Qo'ine. Fuuladha moo rifeensatu caalamee jiru? Mee kamtu caala? Fuula keenya miti.
waaqayyo bari gaafa nu uumu bakka dhofamuu qabu dhoksee indee mee yaadaa si sammuu keessan keessatti bakka dhofamuu qabu dhoksee bakka mul'achuu qabu mul'isee nu uume miti wantoonni mul'achuu hin qabne iyyuu hedduutu jiru miti maaliif dhoksee waaqayyo mee qoy haa dhokatu kun mul'achuu hin qabu jedhee bakka dhokachuu qabutti akkaataa dhokachuu qabu waan dhokachuu qabu dhokseera namni garuu dhoksaa isaa of mul'isaa jiraadha dhoksaa waaqayyoon dhokse mul'isee kan waaqayyo mul'ise immoo dhoksuudhaaf deemaa jira kun waaqayyo irratti ka'uudha jechuudha waaqayyoon dubartii mana kiristaanaa gaafa deemtu rifeensa mataa ishee haguuggattu rifeensa mataa ishee dubartiin hin haguugganne akka waan dubartii mataa addatteetti rifeensa ishee addatteetti lakkaa'ama kabaja hin qabdu dubartiin rifeensa mataa isheetiin kabaja argatti ta'ullee haa haguuggattu maaltu qullaa oofe kaashii jecha waaqaa erga nageenye jecha eenyuu dhageenya meeqa haguuggadhu erga jedhame golgadhu erga jedhame erga jecha waaqaan dhageenye namni jecha waaqaa hin dhageenye jecha namaa akkamitti dhagaa qote amma kaa tokko maraataan dhufeetu rifeensa ishii ilaalee booji'amaa oola jechuudha ishiin waaqaaf hin ajajamne maal gootiif namichaa namni waaqaaf hin ajajamne maal sii godha hubadhaa asirratti dursaatii gaa'ela keessan keessatti abbaan manaan kee waaqa kan jaallatu yoo ta'e si jaallata haati manaas waaqa kan jaallattu yoo ta'e abbaa manaa si jaallata namni waaqa hin jaallanne maal si jaallata kanaafuu wantoota dhoksuu qabu waaqayyoon erga dhoksee dhokfachuun barbaachisaadha kabajadha kanammoo kanayyuu beekuun mataan isaa kabaja mee fakkeenyaaf iccitii tokko isinitti hime namatti hin himinaa namatti hin dubbatinaa jedhee iccitii kana erga isinitti dubbadhaafan isinitti hime akka hin dubbanneefi malee dhoksaa jechuu kiyya hin dubbatinaa ergan jedhe dhoksaa namatti hin himinaa jechuu kiyya isin immoo iccitiin ani isinitti hime sana erga naan dhoksine kan jaalattanii jechuudha kanaaf namni waaqayyoon kan inni dhokse sana jalaa mul'isuudhaaf fiigu waaqayyoon jaalatu jechuudha kanaafuu gabaabatti gaafa gabaabsinu kuni waan waaqayyoon balaaleffatu keessaas tokko waan ta'eef sirna mana kiristaanaa keenya keessatti gaa'ellis gaafa gaggeeffamu haa ta'u miti dhimma gaa'elaa miti bataskaana deemuu miti jireenya keenya jiraannu keessatti gonkumallee wantoonni akkanaa hin barbaachisan dhimma gaa'elaatiin iyyuu waliin qabsiisina gonkuma artifishaalaa adda addaa ofirratti uumuu dabaluun sirumayyuu isin hin barbaachisu bakka hin barbaachisuudha bakka erga waaqayyoon hin barbaachisu jedhee gaafa bataskaana deemu bicha koy gaafa bataskaana bichaa deemtu dhiistee gaafa kaan kan godhattu yoo ta'e kamidha kam mataa garama addataniiti gar tokko filachuun hin danda'ama ati mataan kee bataskaana isin mana waaqayyoo akka beektaatan hin beektanii maaliif laphee keessan xureessitu laphee nama qulqulluu keessa waaqayyoon ni bulaa kanaafuu nuti mataan keenya lapheen keenya qulqulluu ta'e jireenyi keenya qulqulluu ta'e mana waaqayyooti waan ta'eef iyyuu dirqama mana waaqayyoo isa addunyaarra jiru isa mul'atu qofa miti kan laaluu qabu mana waaqayyoo jechuun laphee bichaan qulqulluu ta'uu hin qabu qaamni keenyas qulqulluu ta'uu qaba waaqayyoodha kanaaf iyyuu miti yeroo bataskaana deemnu yeroo gaa'elaa miti guutumaa guututti iyyuu hin barbaachisuudha bakka kanaafuu ammarraa jalqabdanii namoonni kaleessa dogoggoraan haa ta'u isinitti fakkaatee haa ta'u namarraa ilaaltanii isinitti bareedee haa ta'u keessa keessan kan jiru hafuuronni hamoonni isin kakaasanii gargaarsa isinii taasisanii karaa ittiin sagalee waaqayyoo jecha waaqayyoo abboommii waaqayyoo dabsitanii isinitti fayyadamuudhaaf deeman haa ta'uuti kaleessa kan raawwattan gaabbiitti galaa amma kanaan booda immoo dhiisaa kanuman ergaa isiniin jedha. Gaafin ittaanu dhimma kana wanta wal qabate miti itti haafuufumoo mee qoy gaafin kun maal jedha dubbisime gaafii dareen gadhiiste qaba tole durbi tokko
mirga ishee eeggatte yookaan qulqullummaa jechuu barbaadetti natti fakkaate qulqullummaa ishee eeggatte yoo ta'e inni dhiiraa immoo hin eegganne yoo ta'e isaan lamaan waliin gaa'ela karaa mana amantaatiin raawwachuu hin danda'u moo barsiisaa jette obboleettiin keenya. Baay'ee hin danda'u. Kun masfartii yookiin sadarkaa gaa'elaa osoo hin ta'in sadarkaa qulqullummaati kun. Waliigalee sadarkaa masfartii yookiin immoo sadarkaa ittiin gaa'elaa osoo hin ta'in sadarkaa qulqullummaa tilmaama sadarkaa keenyatti. Maaltu kabajoo fi eeggachuun? Waaqayyo bar kanaafidhaan manni kiristaanaa keenya karaa lamaan gaa'ela akka gaggeeffataniif kan keessa. Kan danda'an kabaja isaanii kan eeggatan tagliiliidhaan. Kan hin eegganne immoo gaabbii galanii qurbaanan. Bakka kanaafuu qurbaanan gaggeeffachuu ni danda'an. Qurbaanan gaggeeffachuu mirga isaaniiti. Yoo maal godhan wantoota sila jalqaba armaan olitti dubbachaa turre sana keessa sobaan osoo hin taane dhugaadhaan of amansiisanii ofitti amananii abbaa gaabbii isaaniitti balleessaaf badii isaanii himanii gaabbii fi qalloonaa isaanii kenname raawwatanii erga hiikama argatanii fooniif dhiigni waaqayyo jireenya bara baraa kan kennu ta'uu isaa amananii qurbaanan gaa'ela isaanii gaggeeffachuu hin danda'u jechuudha. Gaafii biraa. Tole gaafii qananiin gaafatte koomentiidhaani. Yeroo baay'ee abbootiin keenya seexanni qeensa fi rifeensa jala ni taa'a jedhu. Akkamitti rifeensa keenya jala taa'uu danda'a jette? Eessa taa'are? Qeensi fi rifeensi hin xiqqaate? Haa xiqqaadha danda'ee teechisuu hin danda'u jechuudhaafi. Seexana jechuun qaaman kan mul'atu bakka taa'u akka keenyaatti waan barii yookiin teessoo qabatee kan taa'u miti. Hubadhaa. Kan amma bakka hin taa'etti teessoo yookiin iddoo wayii murtaa'aa wayii qabadheen jira. Taa'ee qaama fooniiti waan ta'eef bakka murtaa'aa hin qabaa jechuudha. Harka kiyya su yoo lafa kaa'e harki kiyya bakka wayiin fudhata. Hafuurri hamaan yookiin immoo seexana jechuun immoo bakki isaan barbaachisu. Qaama hin qabu qaama foonii. Isin galee qaama foonii hin qabu. Amalli isaa akka qilleensaaf akka ibiddaati. Sababii isaa jalqaba gaafa uumamu Waaqayyoon ergamoota maalitti fakkeessee uumee jedha. Ibiddaa fi qilleensatti fakkeessee uumee jedha. Ibiddaa fi qilleensatti fakkeessee uumeedha amala isaanii. Gartuu ergamootaa keessaa immoo tokko isadha. Siniin dubbisa dhaggeeffadhaa maali ragaan kee yoo jettan. Waaqayyo ilma isaa hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erga immoo ergamoonni Waaqayyoo hundinuu isaaf ni sagaduu jedha. Yeroo tokko mee asumaan caqasa kanayyuu qabadhaa isin fayyada. Isin fayyada jechuudha. Yeroo tokko bakka mee itti Yesuus Kiristoosidhaaf hin sagadamaa sagadi jedhu jiraa'e jedhanii yeroo tokko munaafiqoonni hin kaasu moo hin kaasan? Hin kaasu miti ilma namaa miti ergamoonni iyyuu isaaf sagaduu jedhaa jira jechuudha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti jechuudha. Erga akkana jedhe jechuudha. Lakkoofsa 7 irratti waa'ee ergamootaa illee inni ergamoota isaa akka qilleensaa warra isaaf ergamanis akka arraba ibiddaa ni godhata jedheera. Kanaafuu ergamoonni isaa amalli isaanii akkamidha? Akka qilleensaa, akka ibiddaatti. Hafuurri hamaan kun immoo egaa ergamoota keessaa yookiin immoo raayyaa ergamootaa keessaa osoo hin kufin dursa tokko kan ta'e gaafa gara addunyaa kanatti yookiin gara biyya lafaatti gadi dhufus maaltu irraa fuudhame? Aangoo qofatu irraa fuudhame. Amalli isaa irraa hin fuudhamne, beekumsi isaa irraa hin fuudhamne. Dandeettiin isaa humni isaa irraa hin fuudhamne. Garuu humni isaa immoo humna Waaqayyoo irra hin caalu. Kanaafuu bakki isaaf hin murteessus jechuu barbaade. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kaasaa dubbisa. Bakki isaaf hin kennamne bakka barbaade taa'uu danda'a. Qeensa keenya miti jechuudha. Ija namarra taa'aa jira miti. Hafuuronni budaa, hafuuronni ayinee xilaa,
Maaliif hayineexilaa maaliif budaa jedhame ija namaarra ta'an. Baallee ija namaa qola ija namaa jala ta'an. Ija namaarra ta'anii waan namni sun laale ilaalanii wajjin waraanan. Argitanii? Qeensa mitiitii jechuudha. Rifeensa isa guddaa kana mitiitii. Ija nama agartuu ijaa iddoo xiqqoo sana qabatanii golganii ija namaarra golganii taa'anii waan ati arguu qabdu si dhorkan. Waan ati immoo ilaaluudhaaf Waaqayyo siin eeyyamne si laalchisan. Waaqayyoon amma fiilmii adda addaa kanneen Waaqayyoon hin jaallanne ofii isaatiin hin jaallanne akka ati ilaaltu hin barbaadu. Afurichi garuu ija kee irra taa'ee kan Waaqayyoo kan ta'e si jalaa dhoksa. Kan immoo Waaqayyoon akka ati hin laallee fi jibbu sitti agarsiisa. Golgaa ijaa kan jedhameef kanaaf. Hayineexilaa yookiin golgaa ijaa kan jedhameef kanaaf. Ifama kanaafuu gabaabumatti hafuuronni hamoon as taa'u achi taa'u asin taa'an jechuu hin dandeenyu. Sammuu namaa keessa taa'u, laphee namaa qabatu, ija namaarra taa'u, harka namaa qabatu, luka namaa qabatu, dugda qabatu, marrimaan namaa, kalee namaa, somba namaa, tiruu namaa, qaama namaa, guutummaa qaama namaa, rifeensa mataati hanga qeensa miila namaatti bakki isaan taa'uu hin dandeenye tokko illee hin jiru. Isarra darbanii qilleensa irra taa'aa jiru. Qilleensa irra jechuun iddoo qabaa. Fakkeenyaaf amma qilleensa irra taa'a gaafa jettume qilleensa irra taa'uu dandeessaan hin danda'amu. Gin qilleensa isa jedhame kan irra taa'uu danda'u. Qilleensa isa jedhame kan. Kanaaf bakki isaan hin jirre hin jiru jechuudha. As hin jiranii as jiru jechuu hin dandeessu jechuudha. Humni isaa humna Waaqayyoo irra waan hin caalleef humna Waaqayyooti immoo nama malee jechuudha. Kanaaf immoo nuti immoo dabalataan egaa qeensa isaa kan ta'e fakkaattii isaatiin akkaataa itti toluu fi aakshinii fi akkaataa ittiin galuu irratti qindeessee kan hojjete keessattuyyuu jechuudha quba qeensaa bitanii warri kaawwatan mataa isaaniitiin ofii isaanii hafuuricha hamaa ofitti haguugan yookiin immoo ofitti kaa'an. Rifeensa akkasii fidanii warri ofirra kaa'an kan Waaqayyo isaaniif uume dhiisanii kan isaa gaafa kaawwatan egaati akka waan ulfina uffatanii itti fakkaata. Hafuuricha guutummaatti maal uffataniiru uffata isaa uffataniiru jechuudha. Kanaan booddee mataan koo na dhukkubee, mataan koo na nyaate, mataan koo na falaxamee, mataan kiyya na gurtame, mataan kiyya narraa ciccite maaliif sirraa hin cicciture? Akka ati yeroo yeroodhaan bittee kan isaa kaawwattu waan barbaaduuf kan keessa Waaqayyo siif kenne jim sirraa godhaa jechuudha. Sirraa nyaata. Ilkaan kan isaa takkaa gaafa jalqabdu fakkeenyaaf ilkaan irratti jechuudha namoonni wantoota adda addaa gaafa godhachuu jalqaban kan Waaqayyo siif uume dhiistee yookiin immoo namoonni akkas godhan kan isaanii dhiisanii kan Waaqayyo dhiisanii sababii kan isaa hordofuu jalqabanii fi kan Waaqayyo uumeef sana ilkaan sana maal godha keessaa yaasuu jalqaba. Dhukkubbii ilkaaniitti ta'a. Inni nyaata raammoo itti godha. Ilkaan isaanii jalaa caccabsa. Karaa sanaan dhiigni akka gadi nammu godha. Gabbarsa fudhata. Dhiiga gannamu. Kallattii adda addaatiin maal godha? Dhiibbaa irraan ga'a jechuudha. Kanaafuu bakka inni hin teenye hin jiru waan ta'eef iyyuu qaamni keessan mana Waaqayyooti. Qaama keessan maa xureessitu kan jedheef kanaafidha jechuudha. Laphee qofa miti qaamni keenyas mana Waaqayyo waan ta'eef mana Waaqayyo waan ta'eef kanaafuu laphee keenya amantaadhaan eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf mallattoolee adda addaa ilkaan qarsiisuu hin danda'e. Keessattuu jechuudha hafuuronni hayineexilaa. Ilkaan qarsiisan. Namni gaafa rafu ilkaan qaraa jechuudha. Of hin beeku sa'aatii sanitti. Yookiin immoo ilkaan isaanii akka warra rukutu taasisaa jechuudha. Mallattoo addaa ofii isaatii barbaadu sana agarsiisa. Sababii isaa karaa ittiin gibira fudhatu barbaada jechuudha. Booda deemee maal godha? Kallattii sanaan jechuudha ilkaan qarsiisuu gaafa jalqabu hamaa yaachisuu jalqaba keessa nama sanaa taa'e. Abaluun ilkaan qara gaafa jedhamu gidiramaadha jedhama miti hawaasa biratti. Abaluun bar ilkaan qara gaafa jedhamu gidiramaadha. Macaafa qulqulluu irratti sin jedha. Namni ija isaa lib godhuu fi namni ciniinnatu gidiraa yaadaa jedha Salamoon. Kana jechuun eenyutu gidiraa yaachisaa? Keessa isaa bulee hafuurichatu gidiraa isa yaachisaa jechuudha. Sharranyaadhaa jedhan. Asiin akkas godhe deebisee immoo asiin immoo waa'ee kee hima jechuudha argite. Asiin ofuma akkas godha asiin immoo deebi'ee immoo nama keessa bulee immoo sharranyaadha asiin.
sharranyaa dhagidiramaa baluun ilkaan qaraa hidhii ciniinnata ija liblib godhan gidiraa yaada gidiraa yaachisuu jalqabaa jechuudha mallattoo gidiraa yaachisuu isaati jechuudha ilkaan qarsiisuu isaa mallattoodha malee namichaaf homaa jechuu miti mallattoo gidiraa yaachisuu isaati mallattoo namicha daba barsiisuu isaati mallattoo namicha karaarraa dabsuu isaati jechuudha kanaaf jechuudha rifeensa guduufuu miti isirraa ciruu hin danda'a jechuudha rifeensa maaliif ciba simboo kee balleessuudhaaf gaafa simboon kee badu gaafa rifeensi ciramu kanaan booddee qullaa deemurra jettaa rifeensa isaa wiigii isaa deemtee bittaa jechuudha tokko maallaqa kafaltuun gibira kafalta gibira maallaqa achitti kafaltuun ittiin bittuun guyyaa yoo fakkeenyaaf yoo ta'e torbee tokkoof hin kaawwatamu natti fakkaata yookiin yeroo tokko yookiin yeroo lama caala hin kaawwatamu miti akkasi miti maallaqni kee akka baasii ta'u takka ammoo isa barraan yoo isa lafa gootee deemte akka waan qullaa deemtee mataa kee keessan asii gadi qaawwi wayii jiru sitti fakkeessa qaawwi wayii akka waan jiru akka waan qaawwi jiraatee asii gadee effisitti jedhanii achiin asii gadi keessa darbee qaama keetti wanni ta'e gasseenuu wayii sitti fakkeessa isaan booddee gaafa ala baatu dirqama ala bahuu keetiif dursitee waa'ee wiigii yaaduu jalqabda jechuudha. Mataan hin jiru, rifeensi hin jiru, kan inni waaqayyoo fixeera waan ta'eef, dhumeera waan ta'eef. Ishii sirra jirtu gugguduuffee, cicciree, guggubee yoo barbaade guduuffee yoo barbaade immoo maal godha? Keessa kee bulee ofii kee osoo of hin beekin bilaachaadhaan ofirraa fixxee walakkaa gaafa geesse si dammaqsa. Jiru warra akkasii warri si mudate hin jiru. Ofuma keessanii teessanii kan murtan. Hin mursiisa nama biraa miti bara. Ofuma keessan hin mursiisa jechuudha. Sirraa mursiisa yoo barbaade maqasii fuudhee sitti kennaa jechuudha. Murii siin jedha maal sii godhaa siin jedha. Erga murtee walakkaa geesse gimmaashan geesse sitti hima. Ofitti deebita gaafa ofitti deebitu mataa kee rifeensa kee muraa jirtan. Harka kee si mursiisa yoo barbaade. Amma ati gaafa dhiiga gandirattuutti harki kee si dhiigutti yookiin of ciniintee yookiin bilaachaadhaan yookiin billaadhaan of murtee amma gaafa of dhiigsitutti aarii guddaadhaan sitti ga'a. Si aarsa. Gaafa dhiigni kee gadi namni tasgabboofte gibira fudhateera sirraa. Kun hundi xaaxaa fi kotota namni ofitti fideen. Takkaa keessa seennan afurreemaan kallattii ati yaadne jijjiiree ati amala kiyya jette. Amman bo'uutti narraan galuu ani yoo naare nanaara amman bo'uutti narraan galuu ammani of dhiigsutti narraan galuu afuurota gabbarsa baran afuurota qaalluu keessattuu maatirraa kan dhaalaman kaleessa oolaa fi qotiyyoo qalsiisaa kan turan har'a namni jalaa didee qotiyyoo fi hoolaan gaafa dhabamu si qalachuu jalqabama. Si aarsee qaama kee gadi keessaati dhiiga gannaqee gabbara kee fudhata gabbarsa fudhata jechuudha dhiiga sirraa fudhata. Kana gaafa dhabellee si aarsee si boochisee imimmaan kee sirraa fudhata akka gabbarsaa. Hara dammaqaa'ee kanaaf dabar dammaqaa kadhadhaa kan jennuun maalan ta'ee jetta jechuudha. Erga gadi naqxee erga dhiiga dhangalaastee erga of ciniintee of dhiigsitee booddee of beektaa jechuudha. Kana hunda keessatti ragaa hin qabdu qaama kee keessa taa'ee adabdis jedheera jechuudha yookiin immoo afizaa dangis jechuun qaama kee maal godheera si adoocheera jechuudha. Adoocha mataa sitti gallakkisaa jechuudha. Kanaafi rakkisaadha. Karaa adda addaatiin tooftaa isaa siisteema isaa jijjiiree dhiphina adda addaadhaaf jireenya kee hin taaneef si saaxila waan ta'eef dammaquun barbaachisaadha. Kanaafidha dammaquun kan barbaachisu, kadhachuun kan barbaachisu, subaayee galuun kan barbaachisu. Subaayee akkamittiin galaadha namni tokko tokko. Subaayee galaa. Subaayee galuun hin danda'ama. Bakka jirtanitti guyyaa 3 qabachuun hin danda'ama. Bakka jirtanitti ergamoota jaallattan keessaa tokko qabachuudhaan, kadhachuudhaan zim jedhanii kadhachuu miti. Zim jedhanii gaabbii galuu miti. Zim jedhanii kadhannaa kadhachuu yookiin sagaduu miti. Ati na gargaari yaa Waaqayyoo. Afurri hamaan anarra jiru kun akkanaaf qabamuuf. Afurri hamaan qaama kee jireenya keessa jiru kun akkanaaf qabamuuf ati na gargaari. Waadaa ergamoota keedhaaf jedhii na gargaari. Dirsaana qulqulluu Mikaa'eloo dubbisne. Kunoo dirsaana kee nan dubbisa. Dirsaana keetti amaneera.
afoomiyaadhaaf humna hafuuraamaa sana kan qabde daabiloosiin kan qaanesite ana keessas kan taa'e ana rakkisu ati anaaf qabi ani siin kadhadha subaayee nan gala subaayeen galummoo akka fedha kee haa ta'u fedha keetiin na gargaari jennee galuu qabna zim jennee kititti jennee subaayee galuu miti ati na gargaari fedha kee haa ta'u gaafa galluu dursinee hiinee galuu qabna hafuurri hamaan akkanaan hin daangessine namoota bira ol jedhu akkan irratti hin kaasne karaa adda addaatiin jeequmsa taasistee kana keessa akkan hin baafne maqaa waaqayyootiin maqaa ilma durboo maaramiitiin maqaa gooftaa keenya yesus kiristoositiin maqaa sillaasitiin hafuuronni ana keessa jirtan jireenya keessan keessatti mallattoo fi wantoota isin irratti raawwatan kaasuudhaan kana kan taasistan hundi keessan maqaa sillaasitiin hojii keessan dhaabaa dursitee waaqayyoon kadhatteetta kaa eeyyama gaafatteetta waan ta'eef amma maqaa isaatiin dhaabaa gaafa jettu hin dhaabsisain dhaabaa hojii keessan dhaabaa kadhannaa kiyya keessatti akka nan jeeqne kaayyoon keessan akka galman geenye maqaa waaqayyootiin hidhamaa jettee hojii kee gaafa kadhannaa kee gaafa jalqabdu dhaabbataa jechuudha. Warreen immoo barumsa keessan keessatti waa barattanii sammuun keessan duwwaa ta'u amma dhaggeeffattanii amma kan irraanfattan amma dhaggeeffattanii amma barattanii kan duwwaa ta'u dirsaana qulqulluu Raayiliin dubbisaa. Izraas Suuteeliin sammuu isaa bantee iccitii isa dhokataa kan isaaf ibsite xoofoo ulfinaa sana kan isa obaafte anas na gargaari. Sammuu kiyya keessatti jechi waaqayyo akkanaaf qabamuuf waadaa keetti amaneera kadhannaa keetti amaneera humna hafuuraamaa kana narraa hidhi ati na gargaari hirkoo naa ta'i da'oo naa ta'i ati hafuuricha akka narraa qabamu taasisi jechuudhaan kadhachuun barbaachisaadha. Egaa hafuurri bahuu fi qabamuun garaagarummaa qaba. Bahuu fi qabamuun garaagarummaa qaba. Qabamuu gaafa jedhamu humna kadhannaa ati gootuun qabamee qaama kee irratti turuu jechuudha. Yoo ture hojii dhaabsiste taansite jechuudha. Qabamuu isaa maaliin beekta mallattoo sitti agarsiisuun beekta. Gaafa kadhannaa si dhorku, gaafa si jeequ, namoota ati wajjin hojjettu irra bulee gaafa yaada kee si jalaa jijjiiru, sagantaa kee gaafa si jalaa balleessu, pirogiraamii kee gaafa si jalaa balleessu, waan ati yaadde akka galman geenye, waan ati jalqabde akka hin xumuramne, kan daangaa sitti ta'u gaafa ta'e kadhannaa irra dhaabbattee amma kana muummattu. Yeroo hunda kan si boochisu, kan si gaddisiisu, akka ati of jibbitu kan si taasisu namatti kan si aarsu amala kee kan yeroo yerootti jijjiiru taanan hafuurichi qaama kee keessa jiraachuusaa beekta kanaati naaf qabi jettee immoo waaqa kadhatta jechuudha. Hafuurri akkana na godhu jireenya kiyya keessa seenee akkas na godhu akkana dhiiga gadi naqu dhiiga kan sirra taa'e dhiiga gad si naqsiisu akka jalqaba kaasa. Wantoota adda addaa suusii adda addaa araada adda addaa akka ati bartu oolmaan kee bakka gaarii caalaa bakka hin taane akka ati ooltu ergasii deebitee immoo akka ati of taazabdu si taasisa. Jalqaba irratti sossobee waa tokko keessa si galcha. Waa namaa wayii keessa si galcha. Yeroo yerootti cubbuu akka araaddu si taasisa. Cubbuu san erga hojjetteen booddee immoo maal godha akkamitti kana hojjette kiristaana taatee siin jedha. Isaan booddee immoo hin boossa. Boo'icha kee immoo imimmaan kee akka gibiraatti fudhata. Kana hunda dhaabsisuudhaaf kadhannaan barbaachisaadha. Kana hunda dhaabsisuudhaaf saganni barbaachisaadha. Otoo walirraa hin kutin. Otoo walirraa hin kutin. Kadhachuun barbaachisaadha. Gaafa kadhattu humnicha hafuuraamaa sun maal ta'a deema? Dadhabaa deema. Otoo ati hin kadhatin hin sagaddu taanan hin dadhabu abadan. Gaafa ati asiin jettu asii yeroo karaa sitti jijjiira malee gaafa ati asiin jettu asii sagantaa sitti baasa malee hin kadhattu taanan hin sagaddu taanan kadhannaa hin gootu taanan waaqayyoon narraa dhaabi jettee hin kadhattu taanan hin dhaabbatu jechuudha. Sana dhaabsisuudhaaf immoo sodaa hin qabaatin. Sodaachuu hin qabdu humna waaqayyoo irra hin caalu waan ta'eef. Tooftaa baasuu danda'a humni isaa humna waaqayyootiin gadi waan ta'eef maqaa waaqayyootiin qabda. Kanaan booddee gaafa qabame hafuurichi maal ta'a? Hafuurichi qabamuun guddaa si fayyada. Sin fayyada. Maaliif sin fayyada? Waan baay'eedhaan sin fayyada. Tokkoffaa hafuurichi gaafa qaama keessan keessa ta'u wantoota adda addaa hojjeta calliseen taa'u dhibee isinitti ta'a yaada isinitti baay'isaa karoora keessan diigaa hojii keessan diigaa qabeenya keessan sallabaa maatii keessan akka wajjin waliin galle godha abbaa manaa fi haadha manaa akka waliin galle godha jaalalli akka dhabamuuf ta'a jibba facaasaa jaalala dhorku kun hundi akka dhaabbatu goota gaafa jechuudha. Hafuurichi qabameera taanan kana hundaa dhaabi maqaa waaqayyootiin jettaan hin dhaaba. Kanaan booda achuma irra teechistee adabbii gaafa itti kennitu immoo hafuuronni ganaa haaraa galanillee maal akka ta'in ittiin gaafattaa jechuudha. Ittiin gaafattaa jechuudha. Hafuurichi hidhamee adabamaa jira taanan hafuuronni ganaa haaraa gara keetti ergaman yookiin yaaddaman yookiin haaromfamanillee maal akka ta'an ittiin gaafattaa jechuudha. Si gargaaraa jechuudha. Sababii isa kan inni qabamee jiru maqaa waaqayyoo fi humna waaqayyootiin waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u. Kanaaf gaafachuu dandeessa. Fakkeenyaaf pirogiraamii wayii qabaattee qabalee deemtee haa jennu. Qabalee deemtee wanta ati yaadne sun
jijjiiramee waan adda haaraan gaafa si mudattu galtee gaafaati kadhannaadhaan jabaattee kadhattee moqoxoraa irratti kadhattee moqoxoraadhaan dabaddabdu gaafa ati rukuttu humni afuura hamaa ana akkana gootan maal inni gaafa jettu anadhaa siin jedha jechuudha. Kan duraa qabamee jira waan ta'eef eenyudha jettee gaafa isa duraa gaafattu yookiin isaanidha jedhee sitti hima gaafa sana immoo warreen haaraa galtanii akkana gootan qabamaa jettaan yookiin immoo kan namicharra taa'antu achirra taa'anii akkas godhan yookiin sirra kan jiru namicharra dursee galee akkas godhee siin jedha. Ragaasii kennaa jechuudha. Kanaafuu kadhachuun sagaduun barbaachisaa waan ta'eef umarratti waan isiniin jedhoo jiraate irra jireessatti jabaattanii sagaduu fi kadhachuun yeroo keessan waaqayyoodhaaf kennuun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Kanaaf hundi keessanuu jabaadhaa. Ana bira seexanni hin jiru, hafuurri hamaan hin jiru, inni sobadha jechuudha. Inni sobadha jechuudha. Waan isin beekuu qabdan gurguddoota warreen jedhaman hedduu isaanii qoree mee namoota jiran keessaa humnaan beekamaa kan ta'e mangaagaa arree takkittiidhaan nama 1,000 kan fixuu danda'u humna saamsooniin ol namni qabu jira. Saamsoon iyyuu hin kuffise ilaala. Dubartii itti fidee bareedina ishii fuuldura qabee dubartiidhaan booji'amee akka inni kufusa taasise. Argitanii? Deebi'aatii immoo Daawitiin fudhadhaa. Nama akka laphee koo Waaqayyoon argadha jedhee Waaqayyoon kan dhugaa ba'eef Daawitiin maal godhe? Bara jireenya isaatti osoo isatti tolee jiru aangoo guddaa otoo argatee jiru karaa biraatiin immoo isa qoree jechuudha. Dubartoonni mana isaa keessa jiran haadha manaa kabajaa osoo qabu gabbuutee jechuudha. Dubartiin takka yeroo ishiin lagatti uffata miiccitee qaama dhiqattu mana mootummaa isaarra ol bahee taa'ee gaafa argu asii gadi loltoota isaa ergee dhaqaa fidaa jedheen. Dhaqaa ilaalaa gaafadha dubartiin kun maal ishiin eessaati gosti ishee eessaa maal inni jedhee gaafa gaafatu loltuu isaa kan ture dirree walaanarra kan jiru kan nama tokko akka taate erga itti maniin booddee dhaqaa fidaa jedheen. Isaan booddee seenaa ishii qoratee yaada hafuurarraa bahee yaada cubbuu keessa galee Waaqayyoon gaddisiisee namtichallee hanga deebi'ee dirree walaanatti deebisee ajjeesisuu dirasitti ga'ee cubbuu hojjete hin kufeen. Mucaan inni irraa argatellee deebi'ee hin du'een. Argitan? Ilaala ogummaan isaa eenyumaa ol kan ta'e lafa kanarratti Salomoonin immoo yoo fudhattan jalqaba mana qulqullummaa Waaqayyo osoo namni hin ijaarin beellama Waaqayyo wajjin qabatee mana qulqullummaa waggaa 46 guutuu dadhabee kan ijaare Salamoon booddee maal godhe? Dubartoonni inni wajjin jiraachaa ture xaawotii waan amananiif bara dulluma isaatti gara xaawotiitti akka inni deebi'u taasisan. Baay'ee kaasuu dandeenya. Duuka buutota keessaa ilaalaa. Yuudaan jaalala qarshiin qabamee akka inni kufu taasise. Duuka buutota keessaa kanneen akka Deemaas magaalaa Tasalonqee lallabaaf seenanii akka inni achitti hafu taasise. Bareedina biyya lafaa ilaalee. Kun hundi hojii isaa keessa jirudha waan ta'eef. Kanaafuu hojii kiyya keessa hin jiru, kaayyoo kiyya keessa hin jiru, karoora kiyya keessa hin jiru kun soba. Kana keessaa baasuudhaaf garuu hojjechuun ga'ee keessa. Raasuun adin ofii kee mataa kee of fayyisi kan jedhamuuf kanaaf. Mataa ofii of fayyisuudhaaf immoo abbaarra jira. Abaluun naa kadhataa, abaluun akkas naa godhaa miti. Bakka barnoota baranneen hojiitti gallee hojiin hojjenna taanaan jijjiiramuun hin danda'amu. Hiyyummaa keessaa bahuudhaaf jettanii biyya alaatti gaafa deemtan porososii jalqabdaniiti. Malee har'uma qaatanii biyya alaan deemu. Chaayilenjii isin barbaachisu keessa dabartaniitu bakka amma jirtan kana geessan. Kaayyoo keessan isa foonii milkeessuudhaaf hojjettan. Porososiin jireenya lubbuu keenyaas asii jalqaba. Asii jalqabaatii irratti xiyyeeffachuudhaan hojii hojjedhaa. Kadhadhaa, sagadaa. Sagada asiin sagadan taanaan kadhannaan hin jiru taanaan
sadarkaan fayyina keenyaa iddoo barbaanne iddoo yoo jijjiirre somaa faayidaa hin qabu. Kanaafuu iddoo jijjiiruu osoo hin ta'in jalqaba laphee keenya irratti hojii hojjechuudhaan laphee keenya jijjiirudha. Cubbuurraa, yakkarraa, balleessarraa, hinaaffarraa, waan waaqayyoon hin jaallannirraa laphee keenya yoo fayyisne kanaarru taanaan haarii irrisaa deemuu, kan sobnu taanaan soba irrisaa deemuu, kan nama amannu taanaan nama amachuu irrisaa deemuu, achumaan immoo suuta maal gochaa deemuu, bilook gochaa deemuu, dhiisaa deemuu. Kanaan fayyinni kan argamaa deemu. Sababii isaa gaafa ati dhiistu sana waan kaleessanis raawwachiisu gaafa dhiisaa deemtu haaraa deema. Narratti naqqaate jedhee maal gochaa deema furichi dadhabaa hidhamaa deema waan ta'eef bifa kanaan hidhuun ni danda'ama. Amma kan erga waliin jenne har'aaf hin ga'a sagantaa biraatiin walitti deebinaa jechuudha.